داونا منستر مومي إثيوبيا دكتور أبي أحمد شانغاي تاسن موطنو غبا كابيتالا فودچو كنغرغارو لجدم godina guji lixaatti marina geenya yeroo adda addaa kutaalee hawaasaa waliin gaggeeffameen miseensonni abaaw shanee 82 karaa nagaatiin harka kennuun himame. President Niger Durani Mohamed Bazoum bakka to'annoo jala jiranii miliqanii bahuuf yaalii taasisuu isaanii mootummaan loltummaa biyyattii beeksise. أكملتن دعوة كينيا تي أفان ورمورا هودو ساعتي كناف قبل نجرا جميلة جمال ودشان سنتما نورين ترى منستر مومي إثيوبيا دكتور أبي أحمد تشاينا توير توغبا كابيتالا شانغاي دعوتشون إساني كان يدة مودا جلي موتوما إثيوبيا منستر مومي أبي أحمد يندرفمو دعونا إسا اتفوفون بوفتا قد بيتي مقالا شانغاي ترجمو دعوة نجرو دعوني تشانيس كيسومتو أبا تايتا كابيتالا hundeessuun muuxannoo fudhachuuf guddaa kan gargaaru ta'uu waajjira ministeera muummeetti itti gaafatamtuun pirees sekretariyaarii Billanneessiyuum himan. Tafarii Gaammee bal'ina isaa qindeesseera. Yaa'ii Beeltenderood Chaayinaatti gaggeeffameen cinaatti ministeerri muummee Abiy Ahmad giddugala gabaa kaapitaala Shaangaay daawwatanii jiru. Kunis abbaa taayitaa kaapitaala Itoophiyaa dhiyeenya hundaa'e ammayyeessuuf muuxannoo murteessaa ta'uu pirees sekretariyaatiin waajjira ministeera muummee Billanneessiyuum himan. እዛ አካባቢ ላይ ሄደን ልምድም ለመቅሰም የነሱ ማሰራራቸው እንዴት ነው የሚለውን ምን አይነት ቴክኖሎጂ አጠቃቀሞች ይጠቀማሉ achi deemnee muuxannoo qooddachuun haalli hojii isaanii maal akka fakkaatu itti fayyadama teknoolojii isaanii ilaalleerra kaampaaniiwwan haala kamiin oomisha isaanii qindeessuun gabaaf dhiyeessu kan jedhu daawwii kanaan hubanneerra ministeerri muummee giddugala gabaa Huwaawee Shaangaay daawwataniiru Huwaaween Itoophiyaadhaaf piroojeektii fi investimentii baay'ee qaba keessattuu seektara teelekoom irratti tumsa baay'ee taasisaa jira hojii Itoophiyaan addunyaa dijitaalaatti makamuuf taasistuuf gama isaatiin tumsi olaanaan taasifamaa jira. Ministeerri muummichaa turtii Shaangaayitti taasisaniin hooggantoota olaanoo magaalattii waliin muuxannoo wal jijjiiruu Billanneessiyuum ibsanii jiru. ሁለትዮሽ ውይይት ተደርጎ ነበር በዚህ ውይይት ላይ ሻንጋይ የቆየች ከተማ እንደመሆኗ በተለይ ደግሞ በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ሚና የምትጫወት ከተማ hooggantoota olaanoo paartii koominist chaayinaa waliin mariin waloo taasifameera. marii isaaniitiinis Shaangaay magaalaa buleettii dinagdee addunyaa keessatti gahee olaanaa qabdu ta'uu isheetiin haalli teessuma lafa ishee mijataa waan ta'eef magaalaa daran guddatteedha. Kanaanis magaalaa Finfinnee waliin haala kamiin hojjechuun akka danda'amu mari'atameera. Buufata doonii Shaangaayin daawwataniiru. ammayyummaa buufaticharraa barnoota guddaa arganneerra. Gama biraattinis hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa haala kam keessattuu cimuun boqonnaa haaraatti ce'u Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tafarraa Darriboo himanii jiru. Fooramiin Itiyoo Chaayinaas milkaa'aa ture jedhanii damee garaagaraatiin waliin hojjechuuf carraan jiraachuu seeran. ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ደረጃ ወደ በማንኛውም ዓለማዊ ተለዋዋጭ ዓለማዊ ሁኔታ hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii haalota jijjiirama addunyaa kamiyyuu keessatti cicheen tura amma walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaatti ce'uu isaa hubachuu ni dandeenya kun immoo tumsa tarsimaa biyyoota lamaan waliin tursiisuudha qabiyyeen bu'uura cimaan biyyoonni lamaanuu waliin dorgomuu caala tumsa walirratti xiyyeeffachuu isaaniitu hariiroo cimaan akka uumamuuf sababa ta'a. Muuxannoo seektaroota diinagdee Chaayinaa gara Itoophiyaa fiduunis guddina biyyattiitiif murteessaa akka ta'e himamee jira. Fooramiin Beejingii fi Shaangaayitti gaggeeffame irratti hooggantoonni hedduun hirmaataniiru jedhan ambaasaadder Daawwannoo Kadir. Ambaasadderichi fooramichaan Itoophiyaan carraawwan investimentii qabdu kan itti beeksiftee fooramii galma qabeessadha jedhan. ይሄን ኢንቨስትመንት ምቹ እንደነበረች ለማስተዋወቅና ኢንቨስተሮቹ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ Itoophiyaan investimantiif hagam mijattuu akka taate beeksisuu fi investoroonni gara Itoophiyaa deemanii
qo'annaa akka taasisanii fi invest akka godhan walii galuuf ture kaayyoon inni guddaan. Waltajjichis kan hoogganame ministirootaan ture baay'ee bu'a qabeessaa fi galma kan qabudha. Kaampaaniiwwan 5 waliigaltee mallatteessuu kan himan ambaasaadder Dawwaanoon fooramicha cinaattis mariin fuulaa fi fuulaa galma qabeessa ta'e gaggeeffamuu himan. ወደ 5 የሚደርሱ ካምፓኒዎች ወይንም ደግሞ ኩባንያዎች ካምፓኒiwwan 5 ta'an Komishinii Investimentii waliin waliigaltee mallatteessanii jiru. Gama indaastirii faarmaasitikaaliin irratti kan hirmaatan kaampaaniiwwan gurguddoo lamaadha. Akkuma beekamu dawaan biyya alaatii kan gara biyya keessaa seenu, kaampaaniiwwan dawaa oomishan gara biyya keenyaa deeman kaampaaniiwwan faayidaa guddaa qabanidha. Kan biroon immoo kaampaaniiwwan oomisha qonnaa qindeessanidha. Kan biroos jiru. Kun baay'ee bu'a qabeessa jechuun ni danda'ama. Isaan kunneen gara Itoophiyaa deemanii invest gochuuf kan murteessanidha. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaati bana Chaayinaatti daawwannaa taasisaa jiran waliigalaan immoo maal fakkaata kan jedhu daawwan. Humni qilleensa Itoophiyaa hojiilee riiformii waggoottan 5 darban hojjeteen meeshaalee ammayyaa'oo hidhachuudhaan dabalatatti immoo dandeettii raawwachummaa isaa guddisuun himame. Xayyaarotaa fi jettiiwwan waraanaa suphaa salphaadhaa haga suphaa cimaatti ofiisaan sadarkaa raawwachuu irra akka gahee himamee jira. Muzayyin Maammaa.
dhaabbilee birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti gahee olaanaa qaban Itoophiyaan qabdu keessaa humni qilleensaa isa tokkodha. Humni qilleensaa Itoophiyaa waggoota dheeraadhaan dura humna Soomaaliyaa Itoophiyaa weeraruudhaaf dhufe deebisuu keessatti humna gahee guddaa taphateedha. Kanaanis birmadummaa biyyaa kabachiisuu danda'ee jira. Humni qilleensaa kun gidduutti jajjabina isaa sana dhabuus yeroo ammaa jettiiwwanii fi akkasumas xayyaarota waraanaa garaagaraa deebisee hojiirra oolchuudhaan humna cimaa ta'uusaa agarsiisaati kan jiru jechuudha. Humni qilleensaa injifannoowwan dirree waraanaa Itoophiyaa wajjin hidhata guddaa kan qabuu fi qaama seenaa injifannoo biyyaalessaati. Waggoota muraasaa as humna qilleensichaa caalaatti ammayyeessuu fi teekinooloojiiwwan ammayyaatiin ga'umsuudhaaf hojiilee riifoormii hojjetamaa turanii jiru. Yeroo jijjiiramni dhufuudhaaf ta'usan sablee jedhamti helikoophterri yoo beektan maqaan ishii takkatu ture yeroo san. Isheedhaan gidi dhimma garaagaraa hojjetaa kan turre biyya keessatti wantoota uumaman hundumaa deemaa asii ka'aa gara barbaadame hundatti deemaa dirqama kan ittiin baa turre helikoophterri takka qofa ture. Har'a akkuma argitan helikoophterri gara 10 qabna. Xayyaaronni dhuguma amma kan asitti argaa jirtan kunis dhiyeenyuma kan eega jijjiiramni dhufe asuma keessatti kan suphamanii asumatti hojiirra oolanidha. Namoota keenyan balleemanii asumatti suphamanii too humna qilleensaa gara guddinaatitti kan deemaa jiru kan isaaf gahee guddaa kan taphachaa jiranidha. Humni qilleensaa Itoophiyaa keessumattuu waggoota 5 darbanii as jettiiwwan waraanaa ammayyaa Su-27 jedhaman dabalatee lakkoofsaa fi dandeettii helikoophtaroota isaa guddisee jira. Xayyaarotaa fi jettiiwwan waraanaa hidhates yeroo rakkoo mudatetti sadarkaa suphaa salphaarraa hanga cimaatti raawwachuu irra gaheera. ቆመው የነበሩ ሜጀር ኦቨርሆል helikoophtaroota jeettii waraanaa Su-27 fi L-39 dhaabbatanii turan. Pirojektiin bocame namoonni keenya keessatti hammatamanii waliin hojjechaa barachuun amma xiyyaaronni keenya ergama keenya sadarkaa bahachuu danda'an irra gahaniiru. Hidhaawwan kanneen amma kan suphu guutumaan guututti teknishaana miseensa humna qilleensaati. Hooggansa teknishaanaa waliin dubbachaa sadarkaa amma irra jirurra geenyeerra. ቴክኒሻን ነው አመራሩ ከቴክኒሻኑ ጋር እየተናበበ አሁን ያለንበት ቁመና ላይ ደርሰናል። ኔጋ ዱራን ሆጂን ኩን ቢያላት ዴሜ ከን ሆጀተማ ቱሬ አሲትስ የሮ ሆጀተመን የሮ ባየ ቱሩሽ ፈከኛ ፈማ እስኬጁሊዳን ከን ወጋ ተኮት ጥያሮን ሆጀተመኒ በአንጅሩ ዱረገሩ ጥያሮን ያጎጋ ፍሪ ወጎ ተሸነን ሰኒን ኦሊስ ከን አስቱረን ጅረቹ ገባው ማንገሩ ዶላሪን ቢየቲን ኩን ሱጳራፍ ባፍቱ ባየቱ አፋ ቴክኖሎጂን ሞ ትራንስፈር ቴክኖሎጂ ትራንስፈር የደመኩን ሞ ያው ነሞቲ ለሚ ኢትዮጵያ ታን ከሰጡሞ ሎልቶታፍ ሲቪሊንስ ጅሮስ ከሳ ኢሳኔት ወጀቻ ያራች hojiileen humna qilleensaa Itoophiyaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiran humni qilleensichaa birmadummaa biyya isaa kabachiisuuf yeroo kamiyyuu dandeettii guutuu akka qabaatu taasisaa jiraachuunis ibsameera. bara kana lafa hektaara miliyoona 3 irratti qamadii jallisii boonee misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee himan. qonna ganna bara kanaatiin oomisha bara 2015 keessaa lafti hektaarri miliyoona 17.5 sanyiin uwwifamuu eeruun kana keessaa immoo hektaarri miliyoona 8.6 kilaasteraa misoomuu Dr. Girmaan ibsa miidiyaaleef kennaniin himan. bara oomishaa kana keessaa hojiirra oolmaan maakanaayzeeshinii qonnaa 50 ta'uu himuun bara oomishaa 2016-17 keessa qonna maakanaayzeeshiniitiif xiyyeeffannoon addaa kan laatamu ta'uu himuu isaanii Taaddasa Tarrafaat gabaase. kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa simbiraan gahuudhaaf ammas dabalataan Taaddasaan istuudiyootti argama. Taaddasa baganagaan dhuftee jenna. Mee odeeffannoon ibsii ministeerri qonnaa kenne kun bal'ina isaatiin daawwattoota keenyatti himame. Galatoomii Jamiilaa, egaa ministeerri qonnaa gamanumaatii qophii oomisha bara 2016-2017tiif xiyyeeffannoo kennee akka jirudha ibsaarra kenneen kan beekse. Keessaayyuu xaa'oo wajjiniin rakkoon garaagaraa mudataa turuun isaa ni yaadatama. Kanaaf furuudhaaf qajeelfamni haaraan akka bahee fi qajeelfamni kun fooyya'ee jira jechuudha. Kanaan dura bittaa xaa'oo irratti caalbaasii yeroo fudhata. Garuu oomisha bara 2016-2017tiif qajeelfamni fooyya'eetoo
bittaan xaa'oo ammuma kaasee hanga ammaatti kumtaalli miliyoonni 13 bittaan raawwateera jedhanii jiru Dr. Girmaan ibsa isaaniitiin. Egaa oomisha sattaanuutiif gamanumaatti qophaa'udha. Yeroo kaan garuu amajjii booda guraan dhala booda kan bitamu ture xaa'oon. Amma garuu riiformiin taasifamee qajeelfamni kunis fooyya'ee qonnaan bulaan oomisha daran akka dabaluuf xaa'oon gamanumaatti qophaa'aa akka jiruu fi gatiin xaa'oos immoo kanaan dura yuuriyaa toonii tokko birrii doolaara 600 fi doolaara 80 bitamaa ture. Bara kana garuu doolaara haga 400 fi 30tti gadi bu'ee jira jechuudha gatiin xaa'oo addunyaa irratti jechuudha. Kanaaf mootummaan hanga birrii biliyoon 21 olii xaa'oodhaaf diggoomaa taasisa jechuudha. Bajetuma kanaatiin bara kana ministeerri qonnaa kan karoorsee bara oomisha 2015 fi 2016tiif xaa'oo kumtaala miliyoona 13.9 kan dhiyeesse jechuudha mootummaani. Amma garuu bara kana 2016 2017 xaa'oo kumtaala miliyoona 23 bituudhaaf maallaqni kun isuma barreen gaddaatti hin bitame wanti itti dabalamee jiru jedhanii jiru. Sababni isaa gatiin xaa'oo addunyaa irratti hir'achuu isaa wajjin wal qabateeti jechuudha. Egaa kanaaf hojimaanni haaraan diriiree xaa'oon gamanumaati. Ganna isa dhufuufillee arfaasaa isa dhufuufis jallisii bonee isa amma dhufuufis kana ammatti xaa'oon kumtaalli miliyoona 13 bitamuu isaati. Kana wajjin wal qabsiisee dhimmoota xaa'ootiin alatti immoo oomishti arfaasaa darbee faca'ee sassaabamee ni jira. Kanarraati oomishti kumtaalli lafa hektaara miliyoona 2.2 arfaasaa qotameerraati oomishti kumtaalli miliyoona 48 dabalata sassaabamuusaa haga ammaatti sassaabamaa akka jirudha arfaasaa darbee jechuudha. Miliyoona 48 kumtaalli miliyoona 48 sassaabameera jedhanii jiru. Egaa akka Itoophiyaatti bara kana lafti hektaarri miliyoona 18 hin qotama jedhamee eegama. Fuuldura kana kanaaf qophiin kunis kan barbaachise jechuudha. Kanaan dura haga miliyoona 17 naannoo Tigraay dabalatee jechuudha. Akkasumas immoo bara kana lafti hektaarri miliyoonni 2 haaraan kan qotamee itti dabalamu jira. Iddoowwan gammoojjii naannolee gammoojjii irraatii itti dabalama. Walumaa galatti hektaara miliyoona 18 qotama jechuudha. Bara 2016-17 kanatti jechuudha. Kanaaf jechadha qophiin kun barbaachisaa kan taasifame. Haga ammaattis makaanaayizeeshinii wajjin wal qabatee lafti hektaarri miliyoona 8 kilaasteraatiin oomisha darbeeti. Kana keessaati immoo mekaanaayizd bifa ta'eetiin kan sassaabame mekaanaayizeeshinii fayyadamuudhaanis kan faca'u irraa kaasee hanga mekaanaayizeeshinii fayyadamuutti kan sassaabame lafa hektaara miliyoona 450 jechuudha. Kilaasteraan kan faca'e keessaa kan isaan ibsanii. Haa ta'uti walumaa galatti oomishti bara kanaa daran dabaluudhaaf fedhiin biyyattii yeroo ammaa kana baay'ee dabalaati kan inni jiru. Oomishti fedhii fi dhiyeessiin ogeessonni diinagdee waan biraati kan isaan kaasanii fedhiin nama dhuunfaa tokko guyyaa guyyaatiin dabalaati kan jiru oomisha irratti midhaan irratti haa ta'uti waan nyaatuu fi waan dhuguu fayyadu jechuudha. Garuu sadarkaa kanaatiin yoo daran daballe malee fedhii uummata biyya kanaa waggaa dhufu qaqqabsiisuun ulfaataa ta'uu danda'a jechuudha. Akka ogeessonni diinagdee jedhanitti garuu miliyoona 500 fi miliyoona 30 ol kumtaala argachuuf waggaatti lafti hektaarri miliyoona 18 ol ganna dhufuuf arfaasaa dabalatee akka faca'u Dr. Girmaan kaasanii jiru jechuudha. Kanumaafis biyya keenyatti qaala'insi jireenyaas kana wajjin waan wal qabatuuf kun akka furamuuf oomishtummaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuudhaaf rakkoon xaa'oo akka hin uumamneef qajeelfamni fooyya'ee bara kana xiyyeeffannoon hojjetaa akka jiru ministeerri qonnaa Dr. Girmaan ogeessota miidiyaa hundumaafuu ibsa kennanii jiru jechuudha. Tole Taaddasa odeeffannoo dhimma xaa'ootti wal qabatee qophiin jiru maal fakkaata kan jedhu ibsa ministeerri qonnaa kenne daawwattoota keenya biraan geessee galatoomii galgala immoo daawwattoota keenya bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ta'a gara oduu birootti kan ceenu ta'a galatoomii jennaa Taaddee. Godina Gujii Lixaatti marii nageenyaa yeroo adda addaatti kutaalee hawaasaa waliin gaggeeffameen miseensonni ABO 582 karaa nagaatiin harka kennu bulchiinsi godinichaa beeksise. Marii nageenyaa fi opereeshinii nageenyaa kanaanis sababeeffachuudhaan 582 kunniin karaa nagaatiin harka kennuu isaanii waajjira kominikeeshinii godina Gujii Lixaa gabaasee Immabeetta Shomaan akka itti aanutti qindeessiteetti. Godina Gujii Lixaatti marii nageenyaa yeroo adda addaatti kutaalee hawaasa garaagaraa waliin gaggeeffameen miseensonni ABO 582 ta'an karaa nagaatiin harka kennachuu isaanii bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Namoonni harka kennitan kunis akka jedhanitti osoo hin beekin wallaalaarraa kan ka'e hawaasa keenya miidhaa adda addaarraan geessaa turre dhiifama gaafannaa jedhan. Akeessa seenne
akkuma amammaas Oromoo mana soddaa seensi dhibiin baati diddeedhanu keessa seenni karaa baanu garuu dhabne maal jennaani bahuuf dhaggamnaan hin duunu karooffanneele dadhabne keessa dhaggaatuma turre waan kana ofuma keessaa qabachaa turre akka goone keessumaan yaalanneetuma waaqit jedhee guyyaa tokko nu dhufee keessanii baanee kan mootummaatti deebinu taane ishiin ammooni miidhaan isii har'as taanaan borullee uummata Oromootiif fayyaduu miti uummata Oromoo miidhuu uummata Oromoo garboonsu malee wanni si uummata Oromootiif fayyade takka illee hin jiru. Wallaallee teene wallaallee saannee wallaallee cassine waan ta'eef dhiifama nuu tolchaa jennaa isiniin uummata Oromoo. Garuu Oromoo waan inni bilisooma garraa argine karaa keenyaan hin gabroome hin saamame qabeenya qaburraa buqqa'e maqaa keenyaan jechuudha. Kanaafuu uummata saniin irra deddeebi'ee guddisee naaf kolchaa araara sin gaafadha narraa araarama ummata Itoophiyaa keessa jiru Oromiyaa keessa jiru qaama waraanaatii fi qaama hojii mootummaa hojjetan kan bosonatti hafanis akka deebi'an dhaamaniifii jiru. Amma achillee mootummaa bira dhaabbannee kan ala jiranullee obboleeyyan ta'en fakkeenya kan ala jiranuu ilmaan gujiillee hedduun jiranii kana gorsinee gara keenya deebinyaa jedha. Jaallaan achi hafanii fi obboleeyyan kiyya waan ta'eef koota gala waliin jiraanna. Waliin nyaannee waliin qotannee bocannee barannee beekumsa argannee doofaa keenya qaroomsinee barnoota kenninee fi jiraachisnaa koottaa jedhuu barbaadanii. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Aduulaa Hirbaayee kan jedhanitti yeroo kanatti uummanni Oromoo waliif fi carraa ta'u malee sodaa walitti ta'uu hin qabu jedhan. Kanaafis miseensonni ABO shanii bosonatti hafanis karaa nagaan gara hawaasaatti akka deebi'an waamicha dhiheessaniiru. Uummanni Oromoo yeroo amma jiru kuni yeroo waliif carraa ta'e wal bira dhaabbate wal cinaa dhaabbate waliin tumse guddina walootiif yeroo tumsu malee yeroo walii sodaa ta'e wal ajjeese wal saame wal hidhee wal shorokkeesse wal burjaajjesse bahaa gala kute bu'uuraalee misoomaa mootummaan biyya naannoo fi hirmaannaa sabbata ummataatiin fuudhanee ijaarame yeroo barbadeessee mancaase warra rakkisuu miti. Kun wallaala hamaa wallaala isa dhumaa ta'uu dhaloonni dogongore kun sirriitti hubachuun isarra jira. Warri ala jiru seelii as jirtan foollee hidhattanii turtan ijoollee ala jirtu galcha dogongora yaate ka duute duutetti ka jirtu haa galtu godinni kun isaan hin gaha qabeenyi godina kana keessa jiru hin gaha goomeessine akkuma isinii waliin baran wal mari'anne jireenya nagaa akka isaan jiraatan haala isaanii mijeessina karaa nagaa haa galan nu galcha. Kutaa waraanaa ajaja kibbaatti ajajaan koorii 204 Birgaadeer Jeneraal Naasir Ahmed akka himanitti diinota aadaa fi safuu uummata Oromoo balleessuudhaaf jiran tokko taanee waliin qolachuun maatiinis ijoollee isaanii miseensa garichaa ta'uun itti makamanii bosona jiran deebisuudhaaf kan gahee isaa bahachuu qabaa jedhanii jiru. Waliigallee tokko taanee farra uummataa kana kan ta'e farra uummataa farra misoomaa uummata Oromoo keessaa dhalatee uummata Oromoo keessaa guddatee deebi'ee uummata Oromoo kana ajjeesu. Qabeenya uummata Oromoo kan saamu dhala uummata Oromoo wajjin ala kan godhu aadaaf safuu uummata Oromoo kan balleessaa jiru shani waliigallee tokko taanee ammas balleessuu qabna. Kanaaf karaa keenya gara kutannoodhaan hojiin guddaatu hojjetamaa jira. Humni waraana keenyaas hojiin inni kanaan dura hojjetaa ture akkuma isin beektan ta'e irra caalaa of ilaalee keessoo isaa qulqulleessee gara kuteenyaaf yeroo dhumaatiif shanii kana balleessuudhaaf dirqama fudhatee hojiitti bobba'ee argama. Mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu haga birmadummaa biyyaa fi duudhaa uummataatti hin buunetti sarbamuu hin qabu jedhame. Walta'iinsi ogummaa miidiyaa bu'uureffatee miidiyaa fi seektaraalee miidiyaa jidduutti cimuu akka qabus himamee jira. Waltajjiin manni maree dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa galma Koomishinii Diinagdee Afrikaatti qopheessee taa'amee jira. Abaayyoo Kafanii dabalataa qindeesseera. Itoophiyaatti keessattuu jijjiirama hordofee riifoormii taasifameen miidiyaaleen hedduun hundaa'anii hojiirratti argamu. Miidiyaaleen heddummachaa dhufuun gaarii ta'ee garuu sirnaan yoo hin qabameen bu'aa isaan biyyaaf buusanirra miidhaan isaan geessanii irra guddaa ta'a. Gaazexeessotni fi qaamoleen miidiyaa irra hojjetan miidiyaaleen ogummaa gaazexeessummaaf
bitamuu akka qaban ibsan. Mirgi yaaduu fi bilisaan ibsachuu hanga birmadummaa biyyaa fi duudhaa uummataatti ni bu'iniiti ta'us ibsan. Hanga mirga namoota biroo irratti yookaan qaama biroo irratti miidhaa hin geessisiifnetti ibsachuun ni danda'ama. Garuu faallaa kanaatiin mirga bilisummaa qabne jedhanii karaa birmadummaa hawaasa tokko birmadummaa biyya tokko jeequu danda'u, karaa walitti bu'iinsa babal'isuu danda'u yookaan iccitii biyya tokko diiguu danda'uun yaada ofii ibsachuu jechuun sirriis miti, kunis daangeffamaadha. Dhaabbilee fi seektaraaleen miidiyaa Itoophiyaa walta'iinsa ogummaa gaazexeessummaa bu'uureffatee cimsuun ijaarsa biyyaaf gumaachuu qabanis ibsameera. Miidiyaalee fi ogeeyyonni miidiyaa rakkoo nageenyaa gabaasuu qofa osoo hin taane rakkoon nageenyaa akka hin uumamne dursanii raaguu danda'u irrattis hojjechuu qaban ibsan. Piis miidiyaa irratti baay'een hojjetamne. Miidiyaan nageenya akka dhufuuf wantoonni gara boodaatti nageenya illee booressuu danda'an akka hin jiraanneef foorkaastii godhee irratti waa hojjechuu qaba. Malee waan uumame jala fiiguu miti hojiin miidiyaa. Gaafa nageenya dhabamillee gartuu lama gidduutti waan ta'e san hoo'isuu caalaa nageenya akkamitti dhufa jechuu wayya. Nama eega miilli irraa murame yookaan loltoonni baay'een eega du'anii booddee namoota san deeggaruudhaaf wiilcharii yookaan wanni ittiin deeman kennamee fi isa jedhu gabaasuun qabu miidiyaan waan sun akka hin uumamne dursee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Waltajjiin manni maree dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa qopheesse. Fiidaan qaawwan hojiirra oolmaa walabummaa yaadaa waggoota 4 darbanii irratti mari'atuu taa'amaa jira. Waltajjicha gaazexeessitootni fi hooggantootni miidiyaa akkasuma waldaa seektaraalee miidiyaa Itoophiyaa fi biiroo yuuneeskoo Itoophiyaa irraa bakka buutonni hirmaataniiru. Manni maree dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa waggoota 4 darbaniitti hojiilee hojjetaa ture waltajjichaa irratti dhiyeesseera. Waggoottan 4 darbanitti ogummaan gaazexeessummaa akka cimuuf gaazexeessitootni eegumsa akka argataniif mootummaan riifoormii seektara miidiyaa taasisuu kan jaalate. Manni marichaa hojiirra oolmaa irratti garuu gara mootummaanis gara gaazexeessitootaa fi miidiyaanis hanqinoonni jiraachuu beeksiseera. ከለውጡ ወደዚህ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ላይ ብዙ ተስፋዎች እንደነበሩ jijjiiramaan asitti seektara miidiyaa biyyattiitti abdii ifaatu uumame. Mootummaan riifoormii seektara miidiyaa taasiseera. Walabummaan yaadaa akkuma jirutti ta'ee seeronni hedduun fooyya'aniiru. Walabummaa miidiyaa babal'isuu fi ogeeyyota miidiyaaf eegumsi akka taasifamuufis seeronni bahaniiru. Kanneen akka gaariitti kan fudhannu ta'us gama mootummaatiinis gama miidiyaatiinis hanqinoonni sirriitti jiru. Tarkaanfileen mootummaadhaan fudhatamaatii jiranis seera bahee kan eeganii miti. አንዳንድ ጊዜ የማይታወቅበት ሁኔታ አለ። ጋዜጠኞቹ የታሰሩ እንደነበረ የማይታወቅምና ይሄ መስተካከል ይኖርበታል። Jilli ministeera barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa fi hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo manneen barnootaa bu'uura boruu hirmaannaa uummataan ijaaramuun gara hojiitti galan daawwateera. Akka naannoo Oromiyaatti barbajitaa 2016 manneen barnootaa bu'uura boruu 4,000 ijaarsuuf kan karoorfame ta'uun kan himame yoo ta'u kanneen keessaa manneen barnootaa 2,440 ol xumuramuun hojii eegaluu isaanii himamee jira. Sagantaa nyaata barattootaa bara kanaa barattoonni miliyoona 7.5 nyaata dhiyeessuuf hojjetamaa jiru keessaa haga ammaatti barattoota miliyoona 2.7 nyaata dhiyeessuun danda'amu isaa himamee jira. Jilli kunis manneen barnootaa bu'uura boruu magaalaa Adaamaa fi magaalaa Bishooftuu daawwachaa jiraachuu Mangistuu akkuma gabaaseera. Buufanni xiyyaaraa Aksum suphamee tajaajila kennuu akka qabu gaafatamee jira. Buufatichi tajaajila kennuu dhabuu isaatiin turizimii magaalattii irratti dhiibbaa uumaa jiraachuun himamee jira. Hawwii Taaffasaa. Dhaabbilee waraana kaaba biyyattii tureen miidhaman keessaa buufanni xiyyaaraa Aksum isa tokko. Buufatichi tajaajilli kennaa ture turizimii magaalaa Aksumiif gumaacha olaanaa kan gumaachu ture. Magaalattiin galii harka 90 turizimii irraa kan argattu yommuu ta'u buufanni xiyyaaraa ishee turistoota kan deddeebisuu fi balbala seensaa dabalataa akka ture himama. Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii magaalaa Aksum Gabramadiin Fitsum Birhaan buufatichi hawwata turizimii magaalichaaf shoora olaanaa qaba jedhu. ይሄ ለአክሱም ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው የነበረው። ምክንያቱም ከነዚህ 30,000 ኢንተርናሽናል ቱሪስት የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ለሀገርም ለትግራይም kun Aksum qofaaf osoo hin taane Itoophiyaadhaaf faayidaa olaanaa qaba ture. Turistoota hedduu qabna ture. Lakkoofsa yoo ilaallu fakkeenyaaf bara 2012tti
koronaa dura lammiileen biyya alaa 30,000 ta'an Aksuumiin daawwatanii jiru. Sababni isaas namoota 30,000 ta'an kana irraayis sharafni alaa argamu biyyaafis Tigraayifis caalmaatti faayidaa guddaa qaba. Buufanni xiyyaaraa kun suphamuun irra deebiin tajaajila yoo eegalee sochii dinagdee fi tuurizimii magaalichaa dammaqsuuf shoora akka bahatu ibsameera. Caalmaatti tuurizimii irratti bu'uureffachuun dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa oomishaa fi tajaajila isaanii kanneen dhiyeeffataniif galii isaanii guddifachuuf akka isaan gargaaru pirezidaantiin damee waldaalii daldalaa magaalichaa Qatsala Yawaala kan himan. የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ደግሞ በቱሪዝም የተመሰረተ ስለሆነ የአክሱም እንቅስቃሴ ለከፍተኛ ጠቀሜታና መልሶ የአክሱምን የቱሪዝም እንቅስቃሴ መልሶ ለማነቃቃት ሶሶቺን ዲነግዴ ኢሳኒ ቱሪዝም ይረት ከን ጥየፈቴ ፊ ፈይዳ ኡላና ዋን ቀቡፍ ዴቢሰኒ ደደመቅሱዳፍ ሾራ ኡላና ቀባተ ጀነ ያመና ነሞኒ ከነራ ፈየደማ ቱረንስ ይሮ አማ ሆጂ ዳባታ አኒሩ ሆጀቶን ቡፈተ ጥያሪቻ ነሞኒ ደልደለ ከናን ኦፍ ጅራቺሰን ጅሩ ቱረን Buufanni xiyyaaraa kun suphamuun irra deebiin tajaajila akka kennuu fi tuuristoota akka keessummeessuuf qaamni dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoo kennuu akka qabu ibsameera. መንግስት ለሚገባ ትኩረት ሰጥቶበት ኢትዮጵያ አየር መንገድም በከፊልም አስተካክሎ ወደ ስራ ማስገባት የሚቻልበት ሁኔታ ካለ mootummaan xiyyeeffannoo gahaa ta'e kennuun daandii qilleensa Itoophiyaa sirreessuun irra deebiin hojiitti galchuuf haala akkanaa jiraachuu qaba. Furmaata waarawaa kan barbaadu waan ta'eef sababni isaas haala nama gaddisiisuun tajaajilaan ala ta'ee waan jiruuf kaan manca'uun kaan immoo saamamuun meeshaaleen hedduun tajaajilaan ala ta'anii jiru. Buufatichi dandeettii imaltoota hedduu deddeebisuu akka qabus himameera. Godina Arsii Lixaatti kan argamu Leephis ganda tuurizimii addunyaa jedhamuun badhaasaa fi beekamtii argate. Leephis teessuma lafaa dinqisiisaa biqiltoota adda addaa fincaa gosoota allaattiiwwan garaagaraa fi bineensota bosonaa qabuun akka filatame himamee jira. Muktaar Abdallaa. Hawwanni tuurizimii Leephis godina Arsii Lixaa magaalaa Nagalleerraa gara bahaatti kiiloomeetira 18 fagaatee kan argamu yoo ta'u bakka guyyaa boqonnaa daawwattoota hedduun bashannanaaf filatamuudha. Bakki magariisaan marfamee miidhagina uumaa addaa qabu kun sagalee huursuu bishaanii fi weedduu simbirrootaan dabaalamee qalbiif soora sammuuf ammoo madda boqonnaati. Leephis namoonni daawwatan suuraa yaadannoo ka'uuf kan toluu fi adeemsa miilaaf mijataa ta'uun olitti bakka daawwattoonni aadaa miidhagaa fi hawwataa itti arganidha. Kanarraa ka'uunis mandarri Iikoo Turizimii Leephis yaa'ii waliigalaa 25ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti dhaabbata turizimii addunyaa biyya Uzbeekistaan magaalaa Samarkaandiitti taasifame irratti mandara turizimii filatamaa addunyaa bara 2023 ta'uun filatameera. milkaa'ina kanaaf kanneen shoora olaanaa taphatan addatti dhimmicha jalqabarraa kaasanii kan hordofaa turan ministeera turizimii Itoophiyaa akkasumas qabeenya kennaa ajaa'ibaa Oromiyaa kan ta'e kana kunuunsuudhaan har'aan kan dhaqqabsiisan jiraattota Arsii Lixaa mandara Leephis jiraatan guddaa kan galateeffatu ta'uu koomishiniin turizimii Oromiyaa beeksiseera. Badhaasni beekamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata turizimii addunyaan kennamu kun baadiyyaawwan xixiqqaa kutaalee addunyaa garaagaraarraa aadaa fi duudhaa eeguun adda addummaa akka carraatti itti fayyadaman filachuudhaan kan gumaachuuf yoo ta'u kunis jiraattota naannawaa Leephis jiraatanii fi namoota bakkicha beeksisuu keessatti ifaajaa turaniif hiika guddaa qabaa jedhameera. Mandarri Iikoo Turizimii Leephis mandaroota 7 Itoophiyaan dorgommiif dhiyeessite keessaa tokko ta'uu ministeerri turizimii kan beekse yoo ta'u bakkichi hojii eegumsa qabeenya uumamaa fi hawaasa ogummaa harkaan beekamu kan hammate ta'uun filatamaa akka ta'e eereera. Bakkeewwan hawwata turizimii adda baasuun misoomsuun addunyaa irratti akka beekamanii fi turistootaaf tajaajila mijataa akka kennan hojjetamaa jiraachuu ministeerichi beeksiseera. Itoophiyaan kana dura mandara ajaa'ibsiisoo turizimii Iikoo Turizimii Wancii fi Gaara Cookkee galmeessuun ishee ni yaadatama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti inisheetiivii misooma ruuzii lafti hektaarri 77 ol misoomaa jiraachuu waajjirri qonnaa godinichaa beeksise. Godinichatti oomishni ruuzaa aanaa Jimmaa Gannaatti hooggansa godinichaan daawwatame. Gabaasa waajjira koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa Tewoodroos Tolaa akka itti qindeesseera.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Gidaamii Daabshoo jedhamu keessatti qonnaan bultootni gurmaa'uudhaan inisheetiivii oomisha ruuzii irratti hirmaachaa jiran oomishni ruuzii aanichatti kan hin baratamne ta'uu isaatiin barana garuu qonna ruuzii kilaasteraan facaasan irraa oomisha gaarii akka abdatan himan. Dura qamadii qonnee dinnicha qonnee qamadiis qonnee lammaffaa immoo warri ogeessummaa wanni intin ruuziin kun siin fayyadanii nuu laatanii facaafne. Kanaanii kun immoo erga faca'ee immoo ji'a sadii keessa jira. Ji'a sadii irraa kun kanaan hirmeessa kan jira kanaan hojjetaa jirra. Itti babal'ifnee hojjennee hin qotanne. Wanti kun egaa haaraadha lafa kana wajjiniitiin akka ilaalutti amma baay'ee nama gammachiisudha. Egaa amma eegicha isaa aramaa isaarraa kaasee wanta ilbiisa adda addaa wanti nyaatu irra kaafne hamma ammaatti kunuunfama jirra eegama jirra. Egaa callaa guddaa irraa abdanna. Waan kun haaraadha waan ta'eef akka barana haaraa ta'etti callaa guddaa irraa arganna jennee yaada qabna. Gara fuulattis immoo hojii kana hojjenna jennee abdii guddaa qabna. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Jimmaa Gannatii obbo Katamaa Urgeessaa gama isaaniitiin barana ruuzii duraan aanichatti oomishuun hin baratamin lafa hektaara 52 ol irratti kilaasteraan facaasuun kunuunsi taasifamaatii jiraachuu dubbatan. Wanti kun amma nu harkatti kufeennaan rakkoo inisheetiivii haaraa waan ta'eef ija keenya irraan kaafanneen hordofna. Kana bichaa miti babal'aatu faca'ee jira. Inisheetiivoota gara 15-16 aanaa keenya keessatti kan nuyi facaafne muuzii, ruuzii, baala shayee, diqaalomsuu, ashara magariisaa, avokaadoo wajjin wal qabatee avokaadoo illee baran alergee ergina innee kuntaala 20.5 biyya alaatti kan ergine hin gadda torbanuma darbee keessa ta'uu isaati. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Luuluu Qixxaataa galmoota gurguddoo qonnaa hojiitti kudhaan hawaasa dammaqsuun barana inisheetiivii misooma ruuzii lafa hektaara 77 ol irratti facaafameetiin akka jiru himan. Oomishtummaa qonnaa dabaluun alergii fi wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf inisheetiiviiwwan qonnaa aanaalee godinichaa keessatti hojiirra oolfamaatii akka jiranis dubbataniiru. Lafti kun as ture ruuziin akka ta'u hin beeknu qonnaan bulaan as ture ruuziin akka ta'u hin beeknu garuu gara waliigala akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti lafa hektaara 77,954 guutummaatti kan karoorfanne qotuu dandeenyee jira. Kanaaf kaayyoon mootummaa qonna irratti qabatee galmoota arfan keessaa tokko alergee dabaluudha. Ruuziin kun kan ala galchinu turre alergee dabaluufidha. Qamadiin alergee dabaluufidha. Keessattuu ispeesifikaalii nyaata of danda'u qofa osoo hin taane sirna nyaata isaa qonnaan bulaan akka fooyyeffatu waliigala midhaan nyaataan akka of danda'uu fi carraa hojii akka uumu kun qabatamaan aanaa kana keessatti argamuu danda'ee jira. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee daawwannaa kana irratti badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf hawaasni inisheetiivii kana amantaa guutuun fudhatee jiruuf jireenya isaa akka fooyyeffatuuf hojjetamaatii jiraachuu isaa ibsaniiru. Gabaasni kuni kan waajjira koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Filannoo keessan taasisanii TV Afaan Oromoo daawwachaa jirtu waan ta'eef galatoomaa jenna daawwattoota keenya gara odeeffannoo maddeen alaarraa arganneet kan ceenu ta'a. Mootummaan loltummaa Niijer pireezidaantii biyyattii duraanii humna waraanaa aangoorraa fonqolfaman Mohaammed Baazuu bakka to'annoo jala jiranitti miliqanii ba'uuf yaalii taasisuun isaanii beeksisee jira.